Akkam jirtu daawwattoota keenya oduun isiniif dhiyeessaa jalqabarra mata dureewwan oduu isinitti himuun itti aansuudhaanis bal'ina isaatti kanan darbu ta'a. Oduu keenya jalqabaatiin humnoonni finxaaleyyii faannoo godinaalee naannoo Amaaraa garaagaraa tokkummaa ijaarrachuu ibsan. Gaaffiin qaala'insa jireenyaa daballii miindaa fi faayidaawwan garaagaraatiin wal qabatu gaaffii ogeessota fayyaa fi barsiisotaa qofa osoo hin taane gaaffii hojjettoota mootummaa seektara hundaatii jedhame. Poolisiin Federaala Itoophiyaa poolisii galaanuu gurmeessuu ibsee poolisii galaanaa jechuun maal jechuudha? Gabaasa bal'aa kan dhageessan ta'a. Oduu biraatiin ammoo lammiileen Itoophiyaa 121 Maayinamaaritti ugguramanii turan gara biyyaa deebi'uun ibsame. Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu keenya guyyaa irraa keessatti dhimmoota nama isiniif kaasee fi kan biroo bal'ina isaa kan dhageessan ta'a. Kanaafuu chaanaalii keenya laayik, sheer, sabskiraayib gochaa irra gadhumaatti na waliin turaan isiniin jedha. Humnoonni finxaaleyyii faannoo godinaalee naannoo Amaaraa garaagaraa tokkummaa ijaarrachuu ibsan. Humnoonni kunneen ibsa baasaniin qondaalota hidhattoota finxaaleyyii godinaalee hoogganan ibsanii jiru. Gamtaan akka hojjetanis ibsuudhaan akeekni isaanii mootummaa kuffisuu dabalataan ammoo lafa Amaaraa jedhanii naannoo Amaaraa jalatti Gamtaan akka hojjetan ibsuudhaan akeekni isaanii immoo mootummaa Itoophiyaa kuffisuu fi lafa Amaaraati jedhan naannoo Amaaraa jalatti deebisuuf kaayyoo akka qaban ibsan. Humnoonni finxaalayyiin kun godina Salaaleetti kan argamtu aanaan dharraa kan naannoo Amaaraati jedhanii hidhattoota bobbaasanii guyyuun nama ajjeesaa fi uummata buqqisaatii oolu. Aanaalee godinaalee Wallagga Ba'aa fi Horroo Guduruu Wallaggaattis bifuma wal fakkaatuun hidhattoota bobbaasanii haleellaa raawwatanii miidhaa guddaa keessattuu waggoota 6 darban keessatti uummata irraan gahaa turan. Itti dabaluudhaanis humnoonni finxaaleyyii kun iizii Wallaggaas hundeeffachuun erga labsaniitii bubbuleetu jira. Oduuttaanuun gaaffiin qaala'insa jireenyaa daballii miindaa fi faayidaawwan garaagaraatiin wal qabatu gaaffii ogeessota fayyaa fi barsiisotaa qofa osoo hin taane kan hojjettoota mootummaa seektara hundaatii jiran hojjettoonni OMN'if yaada kennan jechuudhaan miidiyaan OMN gabaase. Akka gabaasa kanaatti Itoophiyaa keessatti hojjettoota miindaa gaarii argatan jedhamee dubbatamu keessaa hojjettoonni baakkii isaan tokko kan ta'an yoo ta'u mootummaan Itoophiyaa dhaabbata maallaqa addunyaa IMF waliin waliigaltee imaammata fooyya'insa diinagdee Itoophiyaa erga labseetiin booda hojjetaan baankii rakkoo keessatti kufu hojjetaan baankii OMN'if yaada kenne tokko dubbate. Akka hojjetaan kun jedhutti Itoophiyaa keessatti namoonni baay'een baankii keessa qaxaramanii hojjechuutii fedhu. Kun ammoo sababa carraa liqii mana jireenyaa fi konkolaataa dhala gadhaanaa 700 waan argataniif ture. Kanaan dura hojjettoonni baankiis carraa kanatti fayyadamuun liqaa baankii irraa fudhatanii mana bitataa turan jechuudhaan dubbate. Haa ta'u malee labsamuu fooyya'insa imaammata diinagdee biyyattii hordofee carraan liqii hojjettoota baankiif 700 ture gara 715 ol guddatee kan jedhe hojjetaan kun ammoo hojjettoota qara liqeeffatanii mana bitanii fi kanneen liqeeffachuuf adeemsarra jiran hunda haammataa jedhe. Qaala'insa jireenyaa hammaate kana waliin miindaan dhimmoota garagaraatiif ciccitee harka nu ga'u jireenya keenya guyyuu adeemsuuf hin dandeessu jechuudhaanis ibse. Gama biraatiin ammoo ogeeyyiin qonnaa naannoo Oromiyaa yaada isaanii OMN'if kennaniin nuti hojjettoonni dirree misoomaa oomishaa fi oomishtummaa qonnaan bulaa guddisuuf aduu rooba otoo hin jedhin baadiyyaa keessa deemnee hojjechaatii jirra. Haa ta'u malee miindaaf nuuf kaffalamu immoo qaala'insa jireenyaa amma jiru waliin wal bira yeroo qabamu garmalee gadi aanaadha. Kanaanis rakkoo hamaaf saaxilamne irraa jedhan. Hojjettoonni bulchiinsa manneen murtiis waggoota dheeraaf tajaajilullee miindaan keenya xinnoodha jechuudhaan himatan. Oduu biraatiin lammiileen Itoophiyaa 121 Maayinamaaritti ugguramanii turan gara biyyaatti deebi'an. Lammiilee Itoophiyaa Maayinamaaritti haala rakkisaa keessa turan 121 gara biyyaatti deebi'uu ministeerri dhimma alaa beekse. Lakkoofsi waliigalaa lammiilee gara biyyaa deebi'anis yeroo ammaa 251 akka ga'e beekame. Lammiileen Itoophiyaa 41 kamisa caamsaa 8 bara 2025 gara biyyaatti deebi'uu, lammiileen 80 ammoo jimaata caamsaa 9 gara biyyaatti deebi'uu isaanii ministeerichi ibse. Ministeerichi karaa imbaasii Itoophiyaa Hinditti argamuun lammiilee Itoophiyaa biroo Maayinamaar keessatti haala rakkisaa keessa jiran gara biyyaatti deebisuuf tattaaffii taasisaa akka jirus eereera. Hangammaatti lammiilee Itoophiyaa uggura biyya Maayinamaar keessaa ba'uun mooraa waraanaa Taayilaand keessa turan 251 gara biyyaa akka deebisas ibseera. Oduu biraatiin immoo ayyaanni hundeeffamaa waggaa 47ffaa ajaja lixaa guyyaarraa bakka pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa fi Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa jiranitti kabajame. Ayyaanni hundeeffamaa waggaa 47ffaa ajaja lixaa har'aa magaalaa Naqamteetti kabajamaa oole. Ayyaana kanarratti hirmaachuufis Ittaamaajoor Shuumii waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa, Ittaamaajoor Shuumii ittaanaa raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Abbabaw Taaddasaa, pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi pirezidaantii
pirezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz Ashadiilii Hasan dabalatee hooggantoonni olaanoo raayyaa ittisa biyyaa mootummaa federaalaa fi naannichaa magaalaa Naqamteetti argamuudhaan kabajan.